والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، رمز أمان الدار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بادات ينور رها قبلو قرآن اتجرتن ربي سن رها قبلو والرب جابر مغتا اتياركت ربي سن هاتاسو وان بريد جرتن جالوون كي إسلاما قرآن نكون وهم لا مغجابر إما شاهدا عليك تكا برتيتي أصو إسان كرين لكسته أودين شاهدا عليك رقاس ربا غافسا وإما تكا أمو سيف رقابا هل كان يقول يا الريبة تلبدي فديته تلبدي وان قراتي إسا وجين صاحبة تاتي رقاس إبا يتو جالوانكي قويا قياما دا وهم دينو رقانا من ربان إلى هم قاما خيرت قامني خان كي خاران تنسيغنو كن خسي وجين دابتو كن برو سيغنيتي رقاس ربا أما سي غرغار غرو يو خيري رت إسا بباسته خيري رت سي غرغار هم تو رت اللي أكسمتي وانا تبرباد سن غلمان سي غادتي گویا برو غرو تک تکان قاما خيتي رغاس رتبا سني جچ جالو کی اسلاما يرو دبين جوات امرين حمات ربي سبحانه وتعالى غبرن إسا أكا غر إسا دي بيان تاجج كيساهو علمي نما ربي وجين أدبهم قباريرون إسا يرو هم إسا وجين حريرو جنفتشو قم ريليشنشيبين في الله جدو جرت جل جلاله چتو انقبض جالو آبتو قم گیزے تکاہو رکو خیسے جراتوس بلو خیسے جراتوس گمچو خیسے جراتوس گدد قباتوس آتی سیفین لے أدبهم انقبض جالو گرو زمانہ خینا خانا مالتو رفے نتیرو گدد فی گمچو ایسا قبن قم yeroo gammachuutis akkumaan fedhettiin dabarsaa nu keessa jira. Guyyaa gammachuu kiyyaati lama naa hin deebi'u akkumaan fedhettiin dabarsaa nu keessa jira. Yeroo gaddaa hoo arra innumaa namni si gaaluu hin jiru arra. Nama kee waatee ijoollee teeti takka maatii teeti arra namni sirra laalu hin jiru. Yoo kaduraan akkana deemtu gad deebitee deemtee warra arra isarraa irra hin laalinaa waliin jallani. maal jechuun barbaade? Ta'arif ilallahi fi rakaa'i wa ya'rifka fi shiddaa. Gaafa bal'oo keessa jirtu rabbi biratti feemasummaa qabaadha. Rabbi biratti beekame zikrii isaatiin isa kadhachuudhaan isa irratti hokkolaata qabachuudhaan isa biratti beekame jaalawwan kee. ويعرفك في الشدة غافا ركون سقبدي تنقد ولا بينسا دبدي وان برباد والغو دددي غافا سنيني سبير دابت اكن بن يونس عليه السلام فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون سلا غافا الدنيا رجل لو خانو غافا بلو كيس جري inni nu biratti beekamu baate arra gaafa inni qabame nuti isa quban qabnu deemee qurxummiin isa liqimsiti ni yaadattan qissaa isiin beeytan qurxummiin isa liqimsiti qurxummii san qurxummiin guddoon dhuftee fudhatte jaalawwan kun fuuteeti garaa bishaanitti hin kutte yeroo san arra gaa qabame ka lubbuun dhufteef mookam achi keessa taa'ee laa ilaaha illaa anta jeefa zikrii isaa ta duraan godhu san akkasi jaalawwan kee islaamaa sagaleen tun nu biratti duraanuu beekamtuu turteeni beeynaa isaa dhuftii jaanii maleekonni gaafa ol gaafatan gabricha kiyya Yunus alayhi salaam gaafa bal'oo keessa jiru nu wajjin hariiroon isaa jadduu turte ammaan kanaas nuti gaafa inni rakkate bira dhaabbannaa jee jaalawwan
qurxummii ajaje namticha fuute kana deemsiteenidha. Qurxummii meeqaa liqimsa jaalamu deemtee ana baasee harkiste. Rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa inni rakkate bira dhaabbate. Nuti har'aan kana gaafa bal'ootii fi gaafa qofaa isa koo qabnu kam gaafa rakkannee wanta hamillee isin kun qabu deemis. Maaliif gaafa bal'oo gosi jiruu isaan akka Oromoon teenyettu rabbiin aboo jettee isin jaanii beekta. Akkasi jechaa isin jaanii aboo waan jettu garuu dalagaateeti jeema. Rabbi sodaansi biraa dhabame qaantiin dhabame ibaadaa rabbi si biratti qeeffame. Gaafa sana dubbiin si harkatti wal jijjiiramti. Rabbiin rahmatee duraan walitti dhaabatu waan gaarii tokko jira. Fuula duraan irratti ooluu sirraan dhaabu. Fayyaa duraan eeguu sirraan fuudhu jira. Nagaa biyyi qabdu sirraan kaasu jira. Quufa beelatti hin jijjiiru jira. Bal'ina argatu hin jijjiiru. Fayyaa miidhagatti hin jijjiiru. Hamma uummanni biraa kaanii jijjiiranii jijjiiraa qabu. Sababa bal'inni suuraa ture lakkootu maallaqa agarra. Midhaan akka ta'e jiraannee akka ta'e dubbanni akka ta'e nyaatee kubboommanii isaatiin ajaja rabbii ofirraa lakkisutti inni ittiin jijjiiru jedhame. Garuu gaafa isaan qaaqanii quufanii baroodan si galee ni maal ittiin hafran inni biraa itti jijjiirama. Gaafa namni sirraa hin jiru. Amma waan balleessita sana takka takkaan daddattanii irra sheeneessanii tuubbatanii gara deebisanii. Ahbabillah akka yeroo ammaa kana agartanii kulaa rakkoo wanti rakkoo jireenya kanan namatti hawaanii jiru. San keessaa dura
gaafa salaata laaffisuu dhufu hawoo qiyaamaa eegi jee bar wanni biraan jirtu maaliif amaanaa irraa ta booda fuudhamtu salaata jaallamuun kun islaama amaanaan ta booda ilma namaa biratti hafuu teessu salaata oggaa salaanni fuudhamte waan biraan eegin kan tadeessaa qiyaamaan taate abbaafi darsa kee walii qabachuu qofa zamana booda masjiidni guutamee salaataa jee jaallamuun garuu warri salaat hundi kaan munaafiqa kaan kaafira jeekamu kan munaafiqumaatu dhufee salaata jedhe kaan amantumaa ufan qabu jedhe hattaa jaallamuun kee islaama nama dila kana keessa yoo fattashite hamma muumina dhugaa sanii agarreetti jedhe hundi isaa waan birootiin bitamee haala jiru malee taphatti ilaalinaa salaalee xiqqaachoo kana namni salaataaf dantaa dhabee haga amma kun imaamni ol koruu deemtu namni takka dantaan qabu kun kami salaata guyyaati bar salaata subii faan maa halqiin agartu salaata subii faa takka agartu masjiidni hundinuu imaamtichi mu'azzina si kophaasa adaaneeti kan namni takka ittiin dhufne iqaamatee salaatu jira kophaa isaa yoo masjiida lamaa sadii kan namni 10 faan dhaabbatu ta'e sanuu kam warra masjiida galu wajjin lakkaawwatanii eessi jirtu yaa gabricha rabbii salaata irraa awoo bar ilma namaa kana ni agarta yeroo subii san mana takka hawlaa galatu agartu hulaa rabbii rahmata godheef malee yeroo subii deemtu ati harbi rahmata si godhee haati yoo laalte ollaa kee hundi isaa hulaan isaa cufaa jaallamuuti halki akka jirutti hulaan cufaa garuu gizee subiin dabarte daqiiqaa 10 booda yookaan 30 booda hunda inna namaatu hawlaa baratee hara dalagaa isaa ooluu agarra barataa hara barnootaa ce'uu agarra kan akka waan haraaraan keessa bulteetti hara bunaa ganamaan deemu agarra kan hara biiroo isaa ajajadaa fudhatee ce'a garuu yeroo salaataa san hulaan takka namni kun gadda kanaa godaanee malee hin jirtu maali amriin nama buute boo namni babbareedaan kun eessa kuti aboo salaata rabbii maaliif afurit deebistan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fasawfa yalqawna ghayyan jedhe ummanni salaata yeroo irraa baasu hafedhii lubbuu isaa guuttattuu ce'u ganaa laga ghayyi jaansinu ta'aa jee jaallamuun fi islaama laga hama laga ibidda jahannam walakkaa isaa gadoo aarii isaa jiru jechuudha gadoo isaa jira ibidda san yeroo ga'an bar yoo himan dhakaan gad darbame waggaa 70 yoo deeme hin bu'u gadoo isa san yeela sanitti hidhamtaa jechuudha fedhii lubbuu inuman guutamtu san yeela muraa inuman guutamtu hamma duutee qabdee galtutti ilma namaa kana haala uumama isaa yoo laaltan bar waan si ajaa'ibsiisu gaafa dhalatu haadha isaa garaaf isaa bu'u ijoollee xixiqqoo yoo laaltan jaallamuuti islaamaa harka kana akkana dhalatti laal warri itti siixanii laaltan yoo jiraatan isin galte ijoollee xixiqqaa amma dhalattu yoo laaltee haadha siixee laalti gaafa san harki isiitun akkana dhalatti jaallamuun kun inumaa harkuu hin dhabdan irra hedduun keessan warra fayyaa faa gaafadhaa isaaniitti dhiyaatu maaliif ijaan milkanni kun ani addunyaa kanarra waan jiru hunda beekumsa nan darbuun qabu aangoo na darbuun qabu qarshiin na darbuun qabu waluma takkaa'uu akkanattiin harka kiyya keessa galfadhaa jee dhalate jaan ilmi namaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inna al-insaana khuliqa haluu'aa jee ilmu namaa kanaa'uu akkaataan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irratti uume bulalaa godhee uume waa hunda ana akka jiru hundasii anuma aangoo anuma biratti qabeenya anuma biratti waa hunda anuma biratti akka barbaadanitti uumamee jira akkasit dhalane gaafa addunyaa kanarra dhufu garuu hin qabamtu dubbiin jaallamuun kee akkasii miti gaafa du'oo ajaa'iba bara gaafa addunyaa kana gaggeessoo xumuratee nagayeetti bira kiyya ilmaan kiyya warra kiyya hundi hunoo nagayeetti gaafa jiru isin warri dhiixanni beekan harka isaa kana wali qabuu dandeessu akkanatti walitti dhoorkan hin danda'an akkanarra maal jechu jira ani gaafaan dhala walitti hin qabadhaa akkanatti hin qabadhaa jeetiin dhaladhee garuu waa takkan fudhannee kun olaalaadhaa isin warri jirtan jeetiti isin kana agarsiisee deemuu jira bara
Sigalte dubbi huno wata kan qabu tani gaafaan dhalatu san hunda harkanatti hin qabadda jeessan huno takka kan fudhanne qarshiiti akaawuntii irra jirti ijoollee biyyaa fudhachuu ta'a. Horii biyya huno dhaqi ilaali moora jiru. Sigalte dubbi waa takka harkaan qabu abbaa fi akka haatarii bari yoo akkana jette waan gaafa jeessan takka lamallee taatu na dhoysuu qabu jetta bara ilmi namaa ni jaadu gaa rabbi. Mee laalaa huno hin qabu sin jechu jira waa takka hin qabu huno qullaan gadhiisee jaallamu. Akkanatti addunyaa qullaa irraa deemtu. Namni fedhii isaa jala deemu ibiddaa jira. Yoo fedhii ta'e qabdee hoo jannataas jira. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نمني كاكي كوفي برودي جيدا. خجرو آخرة نما لقي أركي جرامي جي جالبو في إسلام جرو دنيا تنمر كتي أركي تهدته ibidda isaa saniitu bootaa jee ibidda rabbi saniitu bootaa isaati faallaa isii garuu فأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نمني برو بيتك دعيتي منها فو أكرت وان الدنيا رد لغي هم دايسي فول ربي سبحانه وتعالى رابطتي تكو في قدو إسي قرطة موتا آجئتي فول درخ جسم صداتي جالو في إسلام lubbu isaa waan isin barbaadu irraa dhorte aho bar lubbu teenya ni maal feete silaa jedhanii bar katabdee yookaan inni si dhageeffatu bar si dhageeffachuu nan da'u jaalawwan waan iyyaan ne hunda yaadamti bar lubbu waan ati hiidhee ne hunda sitti himatti tana naa dhiyeessisin jettee isii tana hunda waan khayrii isaan qabne namni dura dhaabbattii abbaa fi hin danda'u jee yalaa dide jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannataatu bootaa isaati achi galaa jee warra jannataa rabbi nu haa taasisu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huffatil naar ibiddi ni marfamtee jee jaallamu fi islaama maaliif waan qalbiin namaa jaalattu muuziqaa itti bananii tiivii asii kaanii bashannana dhiiraa dhalaa waliin naqanii jimaa asii kaanii mucaa arramale fataa dhiyoo siin jaa namni takka galmadanii nama arraan tan akka feenee fataa jenneetuma jiraanna siin jaa lubbuu ta'e jannanni sanii faallaa isiiti ibiddaatu waan sanii wajjin marfamee jee fedhii lubbuu guyyaa takka takkaa jala deemeetiin isiin argamsiisuu qabaa yoo jette ibidda sanitti galtaa jee hallattumaan. Wahfatil janna jannanni immoo wanni isin marfamteen waan lubbuun namaa hin dandeenyeeni jee waan lubbuun namaa arguu hin feene tan dhaga'ullee hin feenee jee jaallamu islaama. Takka ibaadaa gaggeessu salaata shanan yeroo irra gaggeessu akkatti ulfaattu warra gaggeessu jiruuf beeka jaallamu. Awo barsii ammaan tana dimaan tarta akkasi mirqaansee xiqqoo kachi qaleessi jijjiirsisee akkanatti adda hiitatte ati agaanan. Gizee san deemnaan mirqaanni hammi walitti guurtee biifuu coree san walitti hiddattee waan irra fidee waa asin itti keessee irra fidee fidde ati as dhuftee salaattee bishaan fa'aa morfannaa kuttee jirta abbaa ibboo deddeebite. Hayaa dhiistee dhuftaa mootuba attumaa mirqaana kan itti tazzartaati. Subii fudhuha si giddilibsi keessa jiru haadha manaa kee cinaa ciisu bar as-salaatu khayrun min an-nawm bituun marfamtee jirti jaallamoo yelaa diddee waan san seennaan jannata kuttee. Diddee garuu teenyaan jannata dhaddee jechuudha. Ahibbatii fillah duniyaan akkuma irra jirtan kana nama takka ka duniyaa qabeen agarra hunda isaa jala ceetuma dadhabee biraa galu jira. Hamma laffeeti urmii isaa fidhatee duniyaa dhabee galu jira hundi nama. Ammallee inuma jireenyummaa amma jiraatu jirtu kana addunyaan kanuma isiin jaallamamtu wanti biroo tasii dhuftu hin jirtu akhiraatu hin gurgurin jannatan dhabin milkiin dhabin. Kasaraan maratina kasaraan filatina maalirra milkii irra jaallamuuti xiqqeenya maratina maalirra guddinarra kasaraan jabduun tamii jennaan kasaraan jabduun nama takkaa gaafa lubbuun jiru masgida rabbii dhufee hin seeninii je yoo malee illaa yoo mawti guyyaa du'a isaa malee ati ollaa kana jiru hargantuma kana jiru kafayyaa qabu takkaa masgida kanan beektu garuu gaafa ati duute janazaa fuudhaniiti as fidanii irra salaatanii kasaraan hamtuun tamii jennaan gurbaa masgida seenini gaafa du'aa isaa irra salaatuuf malee kasaraan labataa kaan tamii jennaan dubartii takkaa qaama isii hin sattaratin maaliif jalaabiibaan hijaabaan hin sattaratin yoo malee gaafa isiin duutu kafanaan shirgoranii kaffananii jaallamuun kee miillaala yoo jettee gara asirraa fuula bantu malee arguu dandeessu gaafa sana sattarattee haa takkaa dubartii qaama siin dhoysini kafana rabbiin guyyaa qiyaamaa kafana qabriitti kaansan hin malee jee jaallamuun
ميلا لها نما كسي خسارة توفيتات نما مسجد بين خبوجة دعاء ملي دبرتي إجابة بين خبوجة خفنا ملي ربنا جانوا عباس ربنا جانوا عباس أو ربي الرحمة سنياخن أو روبنا ربنا هاخن رحمتك أما قلبي ربنا هاخن قلبي تجي ربنا هاجيس ورا قلبي إنسان قبوي ديم تخجي ربنا هاتاز خرا إبادة إسا ربي أسمع ديبس غير ربي ربنا أسمع ديبس ولا إساتي نجدو جبتو دون في سجد جبتو ربنا راها خاص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوتنا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله